Kabajamoo barattootaa akkam jirtu? Nagaa keessanii? Ani nagaadha. Kun YouTube Gumii Raayyaati. YouTube Gumii Raayyaa maatii akka taatan abdiin qabaa. Sagantaa asirratti isinii darbu sagantaa gorsaaf odeeffannoo faayidaa qaban isinii darbaa jira. Isinis hordofaa akka jirtan amantaan qabaa. Ammas hordofuu keessan itti fufaa, like, share godhaa. Yeroo darbee dhimma lammii hanna balaaleffatu ta'uutu nurra jira kan jedhu ilaalchisee odeeffannoo bal'aa isinii kenneen ture. Odeeffannoo kanas YouTube Gumii Raayyaa irra seentanii viidiyoo isaarraa akka hordoftanii ilaaltan abdiin qabaa. Guyyaa irraa mata dureen itti aanu kan inni jedhu aadaa dubbisuu gabbifachuu kan jedhu. Aadaa dubbisuu gabbifachuu. Aadaa dubbisuu jechuun maal jechuudha? Akkamitti gabbifannaa? Barbaachisummaan isaas maali kan jedhu walii wajjin ilaalla. Addunyaa barumsaa keessa yeroo jirrutti barumsa keenyaan fiixaan bahuu yookaanis qabxii gaarii kan galmeessinu barattoota akkasii ta'uu dandeenya. Garuu fiixaan bahumsi keenya itti fufiinsa akka qabaatuu fi yeroo hundumaa kallattii tokko duwwaatiin utuu hin ta'in kallattii garaa garaatiin dubbisa irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Barumsa barannu qofa utuu hin ta'in barumsa barannu ala wantoota jiranis dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Aadaa dubbisuu jechuun waan baratan dubbisuu, waan baratan qo'atanii qormaataaf qophaa'uu, isa deebisuu qofa utuu hin taane kan barannu alatti dubbisuudhaan beekumsa barbaachisaa ta'e argachuu jechuudha. Kana egaa aadaa dubbisuu gabbifachuu kan jedhu. Kanaaf aadaan dubbisuu akka biyya keenyaatti baay'ee gadi bu'aadha. Namni aadaa dubbisuu badaa hin qabu. Aadaa dubbisuu qabaachuun garuu baay'ee barbaachisaa akka ta'e wantoota garaa garaa irraa hubachuu dandeenya. Fakkeenyaaf waa'ee barbaachisummaa dubbisuu yaadonni namoonni garaa garaa kaan isaan keessaa muraasa warra ta'an walii wajjin ilaalla. Maal fa'aatu jedhama? Dubbisuun nama guutuu nama taasisaa jedhu. Dubbisuun nama guutuu nama taasisa. Sababiin isaa yeroo dubbisnu beekumsa arganna. Yeroo beekumsa argannu nama duratti illee yaanu waan dubbannu beekna. Waan dubbannuuf illee ragaa qabna, waan qabatamaa haasofna. Kanaaf dubbisuun nama guutuu nama taasisa. Namni dubbisuu nama guutuudha jechuudha. Inni biraa immoo maal jedhu namni dubbisu nama odeeffannootii jedhu. Odeeffannoo kan nuti argannu waan dubbisnu irraati baay'inaan. Dubbisnu taanaan odeeffannoo hin qabnu jechaadha. Kanaaf namni dubbisuu yookaan aadaa dubbisuu qabu yeroo baay'ee nama odeeffannootii yookaan immoo odeeffannoo gahaa qabaataa jechuudha. Inni biraa immoo maal jedhu kitaabni hiriyaa nama hin ganneedha. Hiriyaa nama hin dhiisneedha kitaabni jedhu. Akkas jechuun dubbisaa fi waan dubbifamu gidduu walitti dhufeenya hariiroo jiru ibsu jechuudha. Namni tokko yeroo hundumaa kitaaba dubbisa taanaan kitaabni sun hiriyaa isaa jechaadha. Hiriyaan nama dhiisuu danda'a, kitaabni garuu hiriyaan nama ganuu hin dandeenye. Inni biraa immoo maal jedhu dubbisuun karaa ittiin ofii keenya of barsiisnudha jedhu. Barumsa karaa hedduu argachuu dandeenya. Namni nu barsiisee argachuu dandeenya. Madda garaa garaa irraas argachuu dandeenya. Garuu dubbisuudhaan of barsiisuun hin danda'ama. Kanaaf dubbisuun mala ittiin of barsiisnu keessaa isa tokkodha jedhanii walumaa galatti yaadonni amma waa'ee dubbisuu irratti xiyyeeffatan kaanii fi kan biraan illee ni jiru. Maal agarsiisuuf kan kaa'amanidha? Barbaachisummaa aadaa dubbisuu. Namni dubbisuu akka qabu qaama isaatiif nyaata akkuma isa barbaachisu jiraachuudhaa fi sammuu isaatiifis namni dubbisuun beekumsa argachuun hedduu barbaachisaadha. Sababiin namni hin dubbisne duwwaadha. Namni duwwaa ta'e immoo nama birattis konfiidensii hin qabu, waan dubbatu hin beeku, yoo dubbates wanti inni dubbatu hin mi'aawu, ragaadhaanis kan deeggarame hin ta'u waan ta'eef
dubbisuun beekumsa namaa kenna. Dubbisuun gaa nama taasisa. Dubbisuun nama odeeffannoo nama taasisa. Kanaaf wantoota akkasii kan nuti argannu gaa odeeffannoo gaa ta'e kan nuti argannu waan dubbisnu irraa waan ta'eef aadaa dubbisuu gabbifachuun baay'ee barbaachisaadha jecha. Kanaaf haala qabatamaa biyya keenya olaallee kara barataanis haa ta'u, kara barsiisaanis haa ta'u, nama kaaniillee haa ta'u, kamiin iyyuu haa ta'u, qabatamaa biyya keenya olaallee garuu aadaan dubbisuu baay'ee gadi bu'aa gadaanaa akka ta'ettidha kan odeeffamu. Odeeffamuu duwwaatu hin ta'in qorannoon baay'een dhimma kanarratti qoratamanii hojjetamanii aadaa dubbisuu gadi bu'aa ta'etu jira biyya keenya keessaa jiru. Akkas jechuun namni baay'een dubbisan jaallatu. Namni baay'een hin dubbisu. Barataa mallee yoo ta'e barataamtillee dirqamee waan baratu qormaataaf qopheessuuf dubbisuurra kan darbee kitaaba biraa beekumsa dabalataa argachuudhaaf dubbisuu irratti baay'ee gadaanaadha jedha. Kanaaf dhimma qabatamaa biyya keenya aadaa dubbisuu qabatamaa biyya keenya olaallee qorannoon garaagaraa akka agarsiisanitti aadaan dubbisuu baay'ee gadi bu'aadha jedha waan ta'eef kun immoo dhugaadhuma. Kanarraa kan ka'e maal jiru warri adiin biyya keenya jenne malee biyya keenya duwwaatu hin ta'in akka Afrikaatti iyyuu dhimmi kun gadaanaadha warra adii wajjin yeroo wal bira qabamu. Kanaaf warra Afrikaa yeroo dhimma kanaan tuquu barbaadan warri adiin maal jedhu warra Afrikaa jalaa qarshii dhoosu yoo barbaadde kitaaba keessa kaayii jedhu. Akkas jechuun isaanii maal jechuudha? Afrikaanonni baay'een isaanii kitaabaan bananiin dubbisan waan ta'eef yookaan kitaaba bananii dubbisuun jaallatan waan ta'eef qarshichi keessa taa'ee arguu hin danda'anii. Yooma qarshii kitaaba keessayyuu kitaaban banan waan ta'eef hin argatanii jechuudha. Namoonni baay'een dhimma kana irratti baay'ee exaggerated waan ta'edha. Warri adiin waan nun jaallanneef silumayyuu waa'ee keenya waa'ee Afrikaa gaarummaan dubbatan waan ta'eef kana jedhan kun sanyummaa irratti yaada sanyummaa irraa maddeedha jedhanii dubbatu ta'uu danda'a. Garuu qabatamaatti garuu wanti haalamuu hin dandeenye dhugaan jiru tokko dubbisuun keenyaaf dubbisuun jara garaagara. Aadaan dubbisuu keenyaaf aadaan dubbisuu keenya sadarkaa meeqarra jirra inni of ilaalle parsantii meeqarra jirra inni of ilaalle mee nama tokko yoo gaafattan kitaaba meeqa dubbistee nama barate tokko kitaaba meeqa dubbistee jettanii yoo gaafattan kitaaba akkam akkamii kitaaba maal maal fa'aa dubbistee jettanii yoo gaafattan qabatamaatti aadaa dubbisuu qaba namni sun waan jechisiisu miti. Kitaabni inni isinii lakkaa'uu danda'u maqaas isinii dha'uu danda'u. Haaluma garaagaraatiin kitaaba garaagaraa dubbisnee irra ta'uu dandeenya garuu kitaaba tokko jalqabnee tuttuqnee isa dhiisnu tun ta'in kitaaba meeqa dubbisnee ammamsaa dubbisnee maalis irraa argannee karooraanis dubbisaa jirra gara fuulduraatti immoo akkamisa jedhu. Kanaaf namni dubbisa jedhamu tokko kitaaba meeqa dubbisee tasumas adeemsa hojii keessatti dubbisee moo aadaama godhatee dubbisaa jira kitaaba isa jedhu beekuun barbaachisa. Kanaaf dhuguma wanti sun amma tokko numa nu ibsa jedheen amanaani aadaa dubbisuun Afrikaa keessatti in general biyya keenya keessatti immoo particularly aadaan dubbisuu baay'ee gadi bu'aadha. Kanaaf akka barataatti kan nuti dubbisuu qabnu qormaata duwwaaf miti ta'uu qabu. Yeroo baay'ee garuu ijoolleen moojulii kennamee yookaan handaawwatii kennamee qofa qormaataaf dubbisuu isarra darbanillee isuma qormaatamaaf illee yeroo darbe waa'ee dhimma nama odeeffannoo ta'uu mata duree jedhu jalatti wanti kaasne hin jira. Barattoonni baay'een yeroo baay'ee waan darbanii waa barbaadanii odeeffannoo funaannatanii sammuu isaanii waan gabbisu argachuu irratti dadhabina qabu baay'ee. Kanaaf isuma barnootaaf qormaataaf dubbisnullee handaawwatii fi moojulinuu kennamerra kan darbe waan dubbisnu badaa waan jiru natti hin fakkaatu barattoota baay'eedhaaf hundaaf utuu hin ta'in. Akkas jechuun isuma qormaataaf dubbisnullee deemnee bal'isnee dubbisnu taanaan
isa kaan immoo beekumsaaf jennee ammam keenyatu dubbisnaa isa jedhu gaaffii tokko tokko keenyaaf dhiifamuu qabudha. Garuu wanti beekamuu qabu wanti nu dubbisnu kitaaba tokkoo fi kaayyoo tokkoof yeroo tokko qofaa kan dubbisnu ta'uu qabu. Aadaa dubbisuu jechuun kitaaba garaagaraa kaayyoo garaagaraa fi yeroo hundumaa akkasitti yoo ta'edha. Namni tokko aadaa dubbisuu qaba yoo kan jedhamu kitaaba disipiliinii tokko ala ta'an disipiliinii baay'ee ilaallatan kitaabota garaagaraa kitaaba garaagaraa dubbisuu yeroo hundumaa dubbisuu kaayyoo garaagaraatiif dubbisuu kana wanti xiyyeeffannaan ilaalamuu qabu. Namni tokko aadaa dubbisuu qabaa hin dubbisaa jennee dubbachuu kan dandeenyu yookaanis aadaa dubbisuu qaba jennee ofii keenya waamna taanaan akkasittiin of gaafachuu kan qabnu kitaabota akkamiin dubbisa, kaayyoon ani kitaabota kana dubbisuuf maali, yeroo hammamiin dubbisa, frequencyinsa isa kana kanaafi kaayyoo garaagaraatiif dubbisna taanaan is okay. Kitaaba garaagaraa dubbisuu qabna jechuudha kaayyoo garaagaraatiif. Yeroon dubbisuun keenya immoo yeroo hundaa ta'uu qaba jechuun haala irratti kan hundaa'u ta'uu qabu. Qormaataaf jennee maal jennee kan dubbisnu. Kaayyoon dubbisuu kaayyoo baay'eetu jiru. Kaayyoonni jalqabaa qormaata hojjechuuf dubbisuudha. Kun barattoonni sadarkaa tokkoffaa haa ta'u sadarkaa lammaffaa yuunivarsiitii kolleejjii haa ta'u barattoonni baay'een yeroo hundumaa kan godhan. Namni kun iyyuu sila yeroo darbee kan dubbanne keessatti barattoonni hanna amaleeffatanii isuma qormaataaf dubbifamu kana iyyuu dubbisan hojii isaanii hanna godhataniiru waan ta'eef. Garuu warri qormaataaf dubbisanii kaayyoon dubbisa sanaa qormaata darbuudha jechaadha. Kun kana dubbisuu qofti yookaan kaayyoo kanaaf dubbisuu qofti aadaa dubbisuu qabna nu jechisiisuu hin danda'u. Kaayyoonni lammataa immoo beekumsa waliigalaa argachuudhaaf. Inni kun egaa disipiliinii keenya ala waan barannu ala wantoota jiranii general information qabaachuudhaaf waa'ee waan addunyaa kanaa ta'uu waa'ee waan beekumsa jiru waliigalaa jiru beekumsa sana argachuudhaaf kitaabota garaagaraa beekumsa waliigalaa nuu kennuu danda'an yookaan general knowledge nuu kennuu danda'an dubbisna. Inni kun immoo kaayyoo isa lammaffaadha. Kaayyoonni sadaffaa immoo for odeeffannoo argachuudhaaf for information odeeffannoo argachuudhaaf madda garaagaraa odeeffannoo irraa argachuudhaaf dubbisuu dandeenya. Newspaper fi kan kana fakkaatanii odeeffannoo irraa argachuudhaaf dubbisuu dandeenya. Kunis kaayyoo kan biraadha. Inni biraan of gammachiisuudhaaf of bashannansiisuudhaaf fiction for pleasure purpose fikshinii garaagaraa novelii garaagaraa dubbisuu dandeenya. Fi kan kana fakkaatanidha kaayyoo dubbisuu jechuun. Kanaaf qormaataaf dubbisne jechuun general knowledge af dubbisne jechuu miti. General knowledge af dubbisne jechuun qormaataaf dubbisne jechuu miti. Yookaan immoo general knowledge af dubbisne jechuun immoo odeeffannoo argachuudhaaf dubbisne jechuus miti. Yookaan immoo fikshinii dubbisuun odeeffannoo argachuuf kan dubbifnu irraa addadha. So aadaa dubbisuu qabna taanaan isaan kana dubbisuun haala kanaan dubbisuun kaayyoo garaagaraatiif jennee ragaa kaayyoo garaagaraatiif kitaaba garaagaraa yeroo hundumaa karooraan dubbisuun aadaa dubbisuu akka qabaannu akka guddifannu nu godha. Hanga yoonaatti aadaa dubbisuu hin qabnu yoo ta'e aadaa dubbisuu keenya gabbifachuun barbaachisaadha. Inni kun murteessaadha waan ta'eef beekumsa waliigalaa qabaachuun barbaachisaadha. Nama wajjin yeroo haasofnu nama haasaan keenya illee miidhagu ta'uudhaaf. Kanaaf kan nuti barannu waan barannu qofaa irratti hundoofne dubbisuudhaaf ta'uu hin qabu. Beekumsa waliigalaa akkuma sila jennee argachuudhaaf dubbisuun dirqama nuti ta'a wanta ta'eef. Kanaaf beekumsa waliigalaa immoo moojulii irraa barannu yookaan kitaaba kan daree keessaa irraa argannatu hin ta'in kitaabota garaagaraa kan barnoota ala ta'an dubbisuudhaan kan irraa argannu waan ta'eef kan barnoota ala ta'an beekumsa
walii galanuu kennan dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Odeeffannoo kana immoo kan nuti argannu ammas taanaan beekumsa walii galaas haa ta'u odeeffannoo garaagaraas haa ta'u kan nuti argannu kontekstii barnootaa keessatti qofaa miti. Isa keessaa bahuun barbaachisaadha. Isa keessaa baanee yeroo qormaataaf qo'anne isuma niyyuu beekumsa tokkodha. Garuu beekumsa xiyyeeffatamuu qabuudha malee beekumsa walii galaa miti. Kanaaf beekumsa walii galaa argachuuf immoo kontekstii barnootaa alatti kitaabarraa barannu alatti dubbisan nuti goonutu kanaan nu gahuu danda'a jechaadha. Bu'aa akkasii nu buusuu danda'a jechaadha. Kanaaf barnoota keenya utuu adda hin kutin dubbisa keenyas utuu adda hin kutin itti fufuu dandeenya jechaadha. Keessumaa dubbisi waan adda citu miti. Namni aadaa dubbisuu qaba jedhamu tokko bara jireenya isaa guutuu nama dubbisu. Kitaaba garaagaraa kaayyoo garaagaraatiif bara jireenya isaa yeroo hundumaa karooraan dubbisu ta'utu irra jiraata. Kanaaf dhagaa dubbisi nama guutuu nama taasisaa kan jedhameef. Kana immoo yeroo barataa taanee jirru qofaa utuu hin ta'in barataa taanee yeroo jirrus dubbisuu amma barattoonni baay'een barattoonni cimoon tokko barsiisaan kan godhee olitti dubbisa baay'ee dubbisanii yeroo isaanii waa'ee isaanii seenaa isaanii dubbatan hin dhageenye. Kitaabaan garaagaraa akka dubbisan kitaaba dubbisanis maqaa isaas kan beekan. Kanaaf barattoonni ciccimoon tokko sadarkaa iskuulirraa sadarkaa elementaariirraa ta'anii kitaaba baay'ee kan dubbisan jiru. Aadaa dubbisuu kan gabbifatan jira. Egaa barattoonni akkasii barnoota keessa utuu jiranii kitaaba barnoota isaanii ala ta'e kitaaba garaagaraa dubbifachuu kan amaleeffatan aadaa dubbisuu kan guddifatan barnoota isaanii xumuranii yuunivarsiitii keessaa gaafa ba'anis dhaabuun qabani itti fufuu qabu. Aadaa dubbisuu jechuun bara jireenya ofii kan itti fufuu ta'uu waan qabuuf. Kanaaf erga eebbifamanii boodallee itti fufuu qabu. Namni tokko barreessaa gaarii ta'uu fi nama dubbiinsaa bareedu yeroo dubbatu nama dubbiinsaa bareedu nama dubbiinsaa dhaggeeffachuudhaaf namatti tolu ta'uudhaaf dura maal gochuu qaba? Dura dubbisuu qaba. Nama dubbisu ta'uu qaba. Nama barreessu gaarii ta'uudhaaf barreessaa gaarii ta'uudhaaf yookaan dubbataa gaarii ta'uudhaaf namni kamiyyuu dura maal gochuu qaba? Dubbisaa gaarii ta'uu qaba. Tun dubbisin odeeffannoo tun hin qabaatin beekumsa tun qabaatin wanti nuyi barreessinus wanti nuyi dubbannus ragaadhaan kan deeggarame miti. Nama gurra namaattis kan tolu dubbisanis kan nama gammachiisu ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef ragaa gahaa ta'e sammuu keessaa qabaachuu jeneraal nooleejii sammuu keessaa qabaachuu waan dubbannuu fi waan jennu hundumaa fi deeggarsa gahaa ta'e kennuu danda'utu dura jira jechaadha. Kanaaf namoonni baay'een yeroo barreessan yaadi isaanii yaada maddisiisuu danda'u, orgaanaayiz gochuu danda'u, hanqina yaadaatiin rakkatanii. Kanaaf namni aadaa dubbisuu qabu yeroo hundumaa dubbisuu yeroo haasa'ullee namni biraa dhaggeeffachuun itti tola. Yeroo barreessullee yaadi isaa addaan hin citu. Yaada maddisiisuutti rakkatu jechaadha. Kanaaf aadaa dubbisuu qabaachuun barreessaa gaarii nama taasisa. Nama dubbii gaarii dubbatu nama taasisa. Kanaaf barreessaa gaarii ta'uuf dubbii gaarii dubbachuudhaaf duraan dursa wanti godhamuu qabu dubbisaa gaarii ta'u. Aadaa dubbisuu qabaachuu. Beekumsa horachuu. Faallaa isaa garuu namni hin dubbisne namni dubbisuu hin jaallanne akka namarraa citee qobaasaa jiraatuuti. Namarraa adda bahee namarraa citee iddoo qobaa keessaa akka nama jiraatuuti. Yookaan namarraa fagaatee bakka namni hin jirre qobaasaa namni jiraatu waan addunyaa biraa keessatti ta'aa jiru quba hin qabu namni sun. Iddoo fagoo namarraa adda bahee namni jiraatu tokko waan addunyaa namoonni keessa jiranii keessatti ta'aa jiru quba hin qabu qobaasaa amma jiraataa jirutti jechaadha. Namni hin dubbisne akka kana addunyaa biraa keessatti wanta ta'aa jiru quba hin qabu, odeeffannoo hin qabu, beekumsa hin qabu, citeera jechaadha addunyaarraa citeera.
Kanaaf addunyaarraa akka hin cinneef beekumsa waliigalaa akka qabaannuuf wanti guddaan barbaachisaan akka barataatti gochuu qabnu yeroo hundumaa dubbisuu, kaayyoo garaagaraaf dubbisuu, kitaaba garaagaraa dubbisuu. Dubbisuun immoo bara jireenya keenya guutuu wanta gochaa raawwachuu qabnudha malee gochaa addaan cituu yeroo tokko goonee yeroo tokko dhiisnu ta'uu hin qabu. Kanaaf egaa aadaa dubbisuu keenya gabbifachuu qabna, ol kaasuu qabna. Barataa taanes kitaaba garaagaraa dubbisuu qabna. Barnoota keenya ergi xumurree boodas dubbisuu keenya itti fufuu qabna. Kitaabni nuyi dubbisnu kitaaba garaagaraa ta'uu mala. Kaayyoon nuti dubbisnuuf kaayyoo garaagaraa ta'uu qaba. Yeroo nuti dubbisnu yeroo hundumaa ta'uu qaba. Bara jireenya keenya guutuu kan itti fufuu ta'uu qaba. Yoo akkas ta'e aadaa dubbisuun keenya sirriimatti guddateera jenna. Yoo barreessuu barbaanne rakkina yaadaa hin qabaannu, yoo dubbachuu barbaanne waallee yaanuu hin qabnu guutuu taanaa jechaadha. Odeeffannoos hin qabaannaa jechaadha. Addunyaarraas cinnee tun ta'ini waan addunyaa keessa jiru hundumaa quba qabna jechuudha. Kanaaf yeroo barannu qofaa waan barannu qofaa irratti xiyyeeffannee dubbisuun inni kun waa xiqqoodha. Waa xiqqoo beekuudha. Garuu waa baay'ee beekuun nurraa eegama waan ta'eef barachuudhaan waa baay'ee beekuun hin danda'amu. Wanti nuyi barannus waan hunda miti. Disipiliinii tokko qofa barannaa, inni kaan bakkeetti hafee jira. Isaan kaan immoo barbaachisoodha kan jennu akkaataa barbaachisummaa isaaniitti dubbisaan beekumsa isaanii horachuun nurraa eegama. Sababiin isaa dubbisuun yaada argachuudha. Namni dubbisu yaada qabaachaadha. Waan hojjetu hundumaa yaada irratti hundaa'ee hojjeta jechaadha. Yaadi sun immoo eessaa dhufe? Dubbisuu keessaa dhufe. Akkuma nama wajjinaa isaanii odeeffannoo namarraa argachuu, yaada gaaggaarii tokko namarraa argachuu, yaada bu'uura ta'e tokko namarraa argachuu jechuudha. Kitaaba garaagaraa yeroo dubbisnu waan jireenya keenyaaf ta'u mala garaagaraa waan biyyaafis ta'uu danda'a. Waan hojjennuu fi galtee kan nuu ta'us ta'uu danda'a. Kitaabarraa arganna. Kanaaf bu'uurri yaadaa, maddi yaadaa dubbisarraa dhufa. Namoonni aadaa dubbisuu hin qabne yaada hin qaban, yaada baay'ee bal'aa ta'e hin qaban, yaada dhiyeessuu irratti rakkatu jechuudha. Kanaaf aadaa dubbifachuu keenya haa gabbifannu. Aadaa dubbifachuu gabbifachuu jechuun immoo yeroo hundaa dubbisuu, kitaaba garaagaraa dubbisuu, kontekstii barnoota haalattis dubbisuu fi kan kana fakkaatanidha. Hiriyoota keenyas jajjabeessinuu, ofiis aadaa dubbisuu keenya haa gabbifannu. Akka biyyaatti aadaan dubbisuu gadi bu'aadha. Isa gadi bu'ee garuu dhuunfaatti aadaa dubbisuu keenya gabbifannee keessumaa manneetiin barnootaa isa kana barattoota jajjabeessuu keessatti gahee guddaa taphachuu qabu jedhaan. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa, mana barumsaa sadarkaa lammaffaa, kolleejjii, yuunivarsiitii amma gumii baay'eetu jira. Gumii yookaan kilabii kan isa jennu baay'eetu jira mannooti barnootaa garaagaraa keessa. Gumii dubbisuun kan jedhu garuu waan jiru natti hin fakkaatu. Yoo jiraate warri gumii dubbisuu qabdanii jajjabeessaatti fu'a. Barattoota dubbisuuf kakaasuu, jajjabeessuu, aadaa dubbisuu isaan qabaatan gochuu. Manneetiin barnootaa gumii dubbisuu hin qabne immoo gumii dubbisuu qabaachuudhaaf yaalii godha. Barattoota keessatti hirmaachisa. Achi keessatti immoo barbaachisummaa dubbisuu kanarratti odeeffannoo kennuu fi fakkeenya garaagaraa kaasuu, akka isaan dubbisaniif jajjabeessuu, kitaaba isaan dubbisuu malan haala isaanitti argatan mijeessuu, gumiin kana faarratti hojjechuu qaba. Dabalataan immoo guyyaama tokko reading day jennee kabajuu dandeenya. Barattoonni of keessa akka waa'ee dubbisuu qabaataniif aadaa dubbisuu cimarraa yaadatanii amma yeroo ammaa kana barattoonni waan isaan hin fayyadne iyyuu kabajuun crazy day, color day,
waan hin fayyadne aadaa faranjii kan ta'e kabaju keessuma dhaabbata olaanaa keessatti wanti kun baay'ee beekamaadha. Garuu barbaachisaa miti. Amma kana jennu reading day jenneetu kabajne guyyaa sana kitaaba dubbisuu, agarsiisa kitaaba garaagaraa yookaan gurgurtaa kitaaba garaagaraa yookaan daawwannaa laayibirarii dhimma dubbisuu irratti kan xiyyeeffate hojii garaagaraa hojjechuun ni danda'ama. Haala kanaan barattoonni mana barumsaatti jalqaba aadaa dubbisuu gabbifachuun barataan ofiin ka'ee aadaa dubbisuu gabbifachuun danda'uu dhiisuu danda'a. Kun hojii barsiisotaati. Jalqabbiinsaa jecha. Barsiisonni immoo kana gochuudha ofuma isaaniitii aadaa dubbisuu qabaachuu qabu. Yoo hin qaban ta'ellee barataamaaf hojjechuu keessa kan ofiis fidachuu danda'u waan ta'eef aadaa dubbisuu barattootaa gabbisuudhaaf manneetiin barnootaa gahee guddaa qabu. Gumii dubbisuu guyyaa dubbisuu yookaan reading day isa jennu kana yookaan guyyaa agarsiisaa yookaan gurgurtii kitaabaa hundeessuu hin danda'ama. Inni ijoon dhimmoota akkasii irratti hojjetanis jijjiiru waan ta'eef isaan akkasii wajjinis waliin hojjechuudhaaf haala mijeessuun hin danda'ama waan ta'eef walumaa galatti garuu aadaa dubbisuu barattoonni aadaa dubbisuu keessan guddifachuu keessatti hojii guddaatu nurraa eegama. Barsiisonnis akkuma kanaa kanarratti xiyyeeffannee haa hojjennu jedha. Guyyaa har'aatti egaa viidiyoon isinii qabadhee dhiyaadhe aadaa dubbisuu gabbifachuu, beekumsa argachuu, beekumsa horachuu, kitaaba garaagaraa dubbifachuu kan of keessatti hammatuu fi yeroo bara jireenya ofii dubbisuu kan jedhu dubbisuun immoo nama guutuu nama taasisa, nama odeeffannoo nama taasisa, kitaaba wajjin michuu nama taasisa. Kitaabni immoo hiriyaa nama gatuu hin dandeenyedha. Kana kaasneerra waan ta'eef aadaa dubbisuu keenya gabbifannu irratti hojjennu dhimma kana ilaalchisee egaa odeeffannoo bal'aa kan isin fayyadu argattaniitu jedheen abdii qaba. Odeeffannoo kanattis fayyadamaa ofii keessaniifis hiriyoota keessanis ittiin jajjabeessaa aadaa dubbisuu keessatti wal jajjabeessaa isiniin jedha. Kan kanarraa asumarratti raawwannaa mata duree gorsa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jechaa kun yuutuubii Gumii Raayyaati. Yuutuubii Gumii Raayyaan odeeffannoo barbaachisoo isinii dhiyeessuu isaa ittuma fufaa. Isinis hordofuu keessan laayik sheer gochuu keessan addaan hin kutinaa itti fufaa isiniin jedha. Asumarratti xumurraa galatooma.